maatiin baay'ee dhiphatanii na waamanii Abiraam bilbila hin kaasu bilbilli isaa cufaadha jetti obboleettiin Abiraam Buziyyeen. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota Qiddoo YouTube subscribe like namni viidiyoo kana laatan hundi keessaniyyuu like subscribe naa godhaa isiniin jechaa jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa haala Abiraamittiin ture argitaniitoo jirtu jechuudha. Isa kanaanis immoo Buziyyeen injiru eessa akka inni jiru maal akka inni ta'e hin beeknu. Yeroo kanatti immoo yeroo itti nama barbaachisudha isaanii qofaasaa ta'uu hin qabu jettee jechuudha. Biinidha bilbiltee mana Buruuk fa'ii yoo jiraate kan jedhu isa faana haasawaa turte jechuudha. Maalidha jennaaniin Abiraam hin jiru. Isa kanaafiyyuu immoo Buruuk bira akka tana geessitu barbaada. Inni iddoo Abiraam jiru lafasaa hin beekaa. Gaafa jedhuuni sitti agarsiisu jedhee hin yaadu. Garuu immoo rakkoon qabu Abeel faana jiru. Rakkoodha sitti dubbachuu danda'u. Ciqiccii isaanii hin dandeessaa jennaani inni kun rakkoo tokkoyyuu hin qabu. Garuu ati bira nageessi dhaqanii jetteen jechuudha. Yeroo kanatti isheedhee fuudhee gaafa dhaquu jechuudha. Egaa gammachuun isaanii gammachuudha mitiire Ruuttaaf Abiraam akka adda ba'uudha mitiire laxxeedheetu soofarra ciisa jechuudha. Danseedhee sitti tole miti hin ciiftaayii jennaan Abiraam hin jiruudhaan hin jechuudha. Eeyyee hin jiru Abiraamii kaleessa garuu wal arginee turre amma immoo ani nagarreedheeni yeroo kanatti akkati bira nageessitu hin barbaada lafa inni jiru jetteen jechuudha. Isheen yeroo kanatti bakka Buziyyee taasisuu dhiiseetu biinii faana wal walitti ta'an jechuudha. Situ akkana godhe situ akkana godhe kanii gaa'ela isaanii diigee Abiraam akka inni bu'u akka inni gaddu kan godhe biiniidha jedhee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biiniin kun baay'ee miskiina natti fakkaatan akka kootte jechuudha. Egaa abaaboo geesse akka inni dhaqe argitanii jirtu faranjiitu tabaabbaree akka inni tabaabbaru godhee natti fakkaata akka kiyyatte jechuudha. Haa ta'u malee abaaboo geessitee lafachi kan dhiitaa ture si'idha jechaanii ture jechuudha. Buruuk kana hundumaa jechuudha. Hanga kanatti kan ittiin ga'e sinidha jechuudha. Ruuttaanis immoo ofiishiitti yaaddee karoorfattee kana waan goote natti hin fakkaatu. Nama sodaachisutu jiraachuu hin oolu dudduuba waa jira jedhee namoonni baay'een immoo odeessaatoo jiru jechuudha. Inni kaan immoo yoo argitaniitu ta'ee isa Ruuttaan goote kanatti akkamittiidhaan wanta xiqqoodha. Abiraamii waggaa tokko kan inni boochise dubartii biraa faana bishaan daakaa kan ture akka barbaade ta'aa kan ture. Ruuttaan immoo maaliif akka kana goote gaafa bira geessanii itti qaanoftu itti yeelloftu warri waan argitanii haasawaa ta'uu jirtan kaleessa warri wajjiniin turtanii jechaa ta'uu jira jechuudha. Innillee jechuudha nuuf hin galle wantumti isaanii iyyuu jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee jechuudha. Egaa amma maal jechuu barbaadeen sitti fakkaate kan akka kiyyaatti Buruukiitu gaa'ela isaanii hanga kanaatti hin gahe. Sababni isaayyuu akkamitti inni hiriyaa godhate iyyuu hin beeknu nuti Abiraam jechuudha. Natsi intala jedhamtu sana kiyyaa faana akkamittiidhaan Abiraam ganee jaalallee isaa turte jedhanii caaffaraa lolaa kan turanii isayyuu jechuudha. Oolota re'oota ijoollota re'oota eegan fakkaatu turan gaafa dhufan jechuudha. Heddumaa akkana gara Abiraamitti dhufanii jechuudha kan nama ta'an. Har'a garuu gaa'ela isaatti gufuu mana isaatti gufuu intala qabeenya qabdu duuba kaatanii jechuudha. Harkaa nyaachuu harkaa dhuguurraatiin kan ka'e kinoo iddoo kanaan ga'an biinii osoo hin taane faranjii osoo hin taane kan kana hundumarraan ga'e sinidha. Akkuma Buziyyeen jette Buziyyeen jalqabaa kaasee hanga har'aatti sinidha. Wal lolaniyyuu ijoolleen kun hanga kanaatti turamee hin beekamu. Ani jette jalqaba irratti Ruuttaa faana haasaweera jette. Ruuttaa faana haasaweera. Ammee Ruuttaadhaan iyyuu maaliif akkana goote Abiraam jedhamee dubbatamuun okko nama saalfachiisa. Sababni isaayyuu inni Abiraam ishii irratti taasise danuudha waan ta'eef baay'eedha waan ta'eef jechuudha. Dubartii obsa qabdu taate dubartii dandeessuu taateeti malee jechuudha Ruuttaanii jechuudha. Abiraam immoo kinoo dadhabe guyyaa tokkoyyuu jechuudha. Sinii galee isa biraaniyyuu guyyaa tokkoyyuu nama malee hooluu
riyaa malee ooluu hin danda'amu. Bilbila cufachuu miti amma. Bilbila maatirraa cufate malee isaan sadan isaanii Abeel Ermeellaa duraan hin beeku. Bira hin dhaqu. Isa kaleessa ishiin kaameraa irratti ani kana booddee lapheen koo cufaadha hin danda'u isin fedhu jette seetanii soobaadha dhugaan siniin jedhe wajjin hin jirti Ermeellaan jaalattanis jibbitanis jechuudha. Garuu dhugaan siniin jedhe jireenya Abiraamii isa darbitoon ta'an isa sijjii sodaadha. Isa sijjii bineensotatu wajjin hin jira, jawwootatu wajjin hin jira, akka buufaa kan xaqalalamantu wajjin hin jira malee namni haadha mucaa dubartii wal fagaraatti baattee dhiisiiti kootu kunoo kan si jaallatu kana filadhu kan si ibbochu kana filadhu jedhee gottotee jechuudha. Nama jalan kaa'usa dhugaan siniin jedhe. Ijoolleen kun immoo boruu ganama hojii isaanii hin argatu. Siniin jechuun jaalladhaa bichaa biraan badee jira, dhokatee jira, dhamee jira. Maatirraa kana hundumayyuu isaantu godhe jechuudha. Boruu maal facaafatanii maal hammachuu akka ta'anii anaaf gaaffiidha. Siniin jechuun jaalladhaa hodhu bilbiliif iyyuu jedhe bilbila ishiitti kennaa ture. Bilbilli isaa kana miti jechaa ture jechuudha. Shaaxira isaan hojjetan immoo jechuudha biin sirriitti hin beeka. Ammayyuu yookiin Ermeellaatu bira jira akka isheen hin dhandheef akkas godhe malee hin beeka. Hin beeka siniin jechuun jaalladha waan isa akkanaa jechuudha burjaajaa akkanaa jechuudha sanyii namaatii fi zarii namaatiin hin gahin ani gaa'ela addunyaa irratti akkatti bocamee akkatti waliin bukaa'ee argee hin beeku isa dhugaa.